سيستا اي بيبي مسراك وانتو كوني سني دبرسو ديما إن اللي مالي دا سلاتني نما سلاتي سويرو أكاكا يونكي يسيقالي نمنو في سافين سلاني يوكاني مواكي سنيقالوف نمنو في ساف والدادك إن كأن نما واي والدادك إكادو مالي جاتشون دندو أوكي كناف جنان هاتي بوني بيلوفت هاتي بوني نمني شي غرغارون جرو انجدنا ما اسنين دوتني اسن الماني شيتميتي ديمتي اكا جولين اقمتت اكا ولغات سيود دبدن كينو هاغانا قبني هاغانا غوري جرا اورومو اتدبلما ايداتي نوت اسفدا وان سنچنتن اورومو جتياغا لانكن كي بوقوتي ايته اورومو نما دغه سنجور چالقب ابانو في ايته دلغه غبئ hojjachiisa social media ramaan tokko kunan argaa haati osoo gadditee yuun geessi minaamin jette mucayyoon kuttee jirti akka ishee rabbi abaasu haa qoratamu qaamni dhimmi ilaalu waan kana qorate bu'aa fi ragaa barbaachisu ummataaf ifa gochuu qaba gama gargaarsati amma namni ka darbee jira ka lubbuun jiru nama lubbuun jiru akkamitti baraarraka jedhu dursuu qabaatam haadha boonitiif gargaarsa tattama akkaawuntiin banamee fi yoo banamee duraanis qabaatan kama qabdu san irratti namni hundu akka haadha namni isa gargaaru tokko irraa du'eetitti gargaaruu qabdan sooyye isintu eegaluu qaba okay waan gumaachitan hunda isaa ummatatti gootanii warra koyni du'a namaatiin koyni sabatu haqabaas namaa koyni sabatu warra tiktokeroota dhaya jala hunda isaaniitu garuu akka nutti himne hin jenneef hunduma feemasi oromoo hundumayyuu itti himaati guyyaa qabaafiti hunduma namaa namni tokkollee akka gaafsan laayiviin seenne haati boonii akka gargaaramtu itti hima san ta'uuf garuu isin guutummaan guututti wal gurmeessatii hima okay waan kana jechuudha wanni kun itti fufuu qabaata mana abbaa feetee ataatu mubaarik abbaa miskiinaa sanillee itti dawwala isheen duutee jirti haati ishee garuu lubbuun jirti dhuguma warri booniif gadditan taana darabee keessan ala naasa'ina ummanni akkasitti booniif jecha way jedhee iyye sun kuma shan haadha boonii gargaaruu dadhaba mana isii ka dhimmisu sana irraa cufuu dadhaba taanan immaa bakka kun waan biraati sigale osoma jennu dhaloonni kun amma waan baay'ee dogongorree jirra waa baay'ee keessa karaa saannee jirra beeta hadiin oromummaa keenya baaburri keenya hadiida gubbaa bu'ee jira isa rabbi haanu gargaaru garuu waa'ee haadha boonii irratti qoosan hin jiru sooyye isin akka ijoollee biyyaa fi firaatti fida waan gargaartan sana guyyaa qaba mubaarikitti hima mubaarik feemasoota hundattu himu hundi isaanii geemii isaanii dhiisanii gaafsan haa gargaaranii mucaan kun akka feemasitti illee haqa qabdi akka nama afaan oromoo guddisaa turtee barra oromoo ammaa kanatu mahayyimiidha malee afaan oromoon diraamaa hojjattee nama kolfisiisuun nama bashannansiisaa turuun isiisuun waan artiistiin tokko fiilmii meeqa mallaqa meeqa dhangalaasee hojjateen hojjachaa turte barra sooyye wajjiyo yaadatte kiilolee teenyee laalaa turre viidiyoo isii oromomti mana farniicharii qabdu hin jirtu afaan amaaraa haasa'uun kun na cannaqeettee baay'isee namoota influenshar akkasii kana oromoon baay'een qabu yoo xiqqaate boonin kalayxeetu hojjatteetu nama kolfisiisaa hordoftoota horatte malee amantii namaan arrabsine ganda namaan arrabsine dhuunfadhaan namaan arrabsine garuu mahayyimii keenyatu itti duulee akka murtoo akkasiisan isheen fudhattu ishii goosise yoon illee jaabbaa manaa ishee sana warri itti dhoo jirtan itti himan bakka hin gaddini ol ka'i waan mucayyoon taatee dadhabdee yookaan mootu jibbitee itti of ajjeefte waan beektu uummataaf himi gargaarsa keessa qabeenya walitti horattan yoo jiraatte fuudhitii haadha ishee dadhabduu sanii kenneedhaanii itti hima okay obaayoo dhugaa itti himan gurri hin dhoowwu nama homaa rakkoo hin qabu rabbiifu እና አከሲ አጀንዳ በርባቸው ሶንታኔ ዋን ባየ ካፍተሪ ጀርተኒ ምስራቅፋ አመ ኢስን አከነመ ብያት ዋን ቶኮ ጎዳቲ ቀብሲሳ አንለ ፌመሶተ በኩንዱማ ዶክተር አስልቲኒማ ሙባረክ ኢትኒማ
hundumi isaanii itti bagaaf san akka namni tokko laayiviin seenne haati boonii akka gargaaramtu godhaa dirqama keessanii dirqama keenya hin gargaarra akkasi okay እና ገለቶማ Kiyyootu asiin ba'iini gaaffiinsi gaafadhuun qabaa yaada mataa kennuu laattaa jechaadha. Mucaan kun nagaatti jedhaa jetteedha kan isheen nagaa dhaamte kan isheen biyya lafaa kanarraatti godaantee ilmini. Mucaan kun bilbilli ishee kun maalirraa kan ka'e kan jedhamu kun yoo maxiinxalaan beekame iyyuu kara seeraatiin bilbilli ishee qoratamee kun ta'uu qabaa waan jedhu irratti yaada maalii qabda? Akka qoratamuu qabu asirratti anis ilma dhiiratii haadha manaan qaba. Yaa maatii qabna haadharraa dhalanne waan ta'eef jennaan as biratti rabbi dhugaan waa dubbisu tokkoffaa kan shakkamu ofudhuu isheetiin waan hagas ga'u waan lubbuu ofiit irratti nama murteessisu namni abbaa manaa beekamu qabu ifatti public isii feemasii kanaa miti. Namuma qabalee keessatti namni beekuyyuu osoo sababa abbaan manaa ishee hin beeknen abadan of hin ajjeestu. Eenyufillee ifa ta'uu qaba kun. An qorataa akkas miti. Garuu yeroo baay'ee hin argina. Kana waan ta'eef jennaan abbaan manaa ishee qoratamuu qaba. Ta'ee na dhukkubee nan du'ee minaan ayisaram. Hospitaalatti qaalii isaa irraa fuudhuu qabaata poolisiin baay'isawee. Kama dhugaa? Minam kun dhimma lubbuu namaati. Abbaan feete waan feete jechuu dandeessa. Baay'isaan jecha waan sodaadhu qoratamuu qabaata. Qorannaan calqabaa ka'ee galu hiriyoota ishee nama isheetti dhiyoo jiruu fi abbaa manaasiiti. Dursa waan mana isaanii keessatti hin taane waan jireenya isaanii keessaa hir'atee intala kana abdiin kutachiisne kan abbaan manaa ishee hin beekne maa inni akkamitti qalladaayi namni inni quban qabu wal jaallatanii never maa wal jaallatanii maaf akka amartiitti mormatti waliin hidhanne namni tokko erga of ajjeese sababa isaa guyyaan kun akka dhuftu beeka ture jedhe interview monet keessatti godhanitti isheen of ajjeesuuf taanan bakka ishee sana dhiisee wajji ta'ee jedhe erga waadaa galee fi ishee kana dhiisee wajjin jiraate immoo bakka kanuma boonii qofa ta'ee jiraachuu qaba ture. So namni baay'een isaaf gadditanillee yaa'u miirri nama garaa nama nyaata. Abbaa manaa caalaa ammootu nu haadha manaatiif hin quuqamnaa rakkoo haadha manaa beeknaa jechuu kiyyaa miti. Garuu qaamni seeraa addunyaa kana gubbarra yeroo garagaratti dokumentariiwwan garagaraa namoota of ajjeesanii kana yoo ba'u hin argitanii sababa kan ta'u yookaan abbaa manaati yookaan haadha manaati. If jennaan qorannaan calqaba kan eegalu abbaa manaa isheet irraa ta'uu qabaataa suuraa isaa tokko postanii argeen ture. Namni sababa boo'eef yookaan sababa dhukkubsateef sababa akka malee gaddeef sababa gadi qabeef of gadi miidheef jecha dhugaa qaba jechuu miti. Sababa hin gaddineef immootu sababa kokkolfaa dubbateef immootu hin danda'amu. Kana waan ta'eef jennaan abbaan manaa isheen calqaba irratti kan qoratamu isadha. Bar biyya keenya ta'e malee osoo biyya ormaa taate namoonni komentarraa ofanu dhagaaf isheen jettu itti muddiin turte daddafi warri jechaanii ture. Warri sun hundi isaanii takka takkaan haramee mana hidhaa seena. Osoo biyya keenya ta'uu dhabe. Siigale? Kanaaf jennaan qorannaan abbaa manaa ishee irratti